كاتا الداء فاو الموتنا أباجر أفوديتو عربتين غرغردا جيتي يا سوا كان هون ده مالك رورو داتنا ما كتبي كنتني رورو تيو فجرا إيماني نمن قبضو جيني بيكا قرو الرابي كده ما ساعتي ماله المول أديرة تابنا فكات يعني نوبر في رشان كوريناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في رفضتوتا هردفتوتا معتي channel خنيا السلام تانتين تنعني رابركاتي اسم برهاكيس اسم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتوتا في كبجمتوتا كينيا جرا جرت جتشاتي انتس الحمد لله جرا كلوتي كارانتنا فراني أنا بحر رجولي هتو ديما وله أما أنتنا كرمنا ديما وله دبني جرا أكاسيتي ما أتوما نكسف. الرامتي كجا عنجي يوتيوبر دبنا خنا نتي هندي خنين منا خنا خيز جرو الربار وتتي منا خيز تنافني حتى همزة تكلم منا خيز تنافني بربادة علمو إيمان خجل يعني كنده خيز فجأني سنة أنا بكيه إنك إن قبل سنة قدودا سنة وانا نتوقع خيز ديمي في تومتي تنافي هدوماني نمجرة تاني ونهندي فجأني سنة خيس فجأني أنا إيماني همزة تكتلي بهاري ونتي خيني فجأني وروتنك ما أسمباني ما إيش جيراني وريا من أتما جيراني نانجتن أنا بيتشامتي نجيراني فتيان نجيرتي بهار نجيرا الحمد لله إنسان فيديو رت أولمبيني ماله كامان بربادة جيراني daawwattoota keenya dhugaa akkuma faraanjeetti ni jirra garuu viidiyoo maruu nu mijjeeni anillee kan hin mariin qabaa imaan wajjin gadi hin dhiisne waliinis ni gadhiisa garuu viidiyoo marootu ta'in nuti akkanumatti kaameeraa dubatti wajji jirra viidiyoo marootu nurraa maqanii malee wajjuma deemu jirra haati ilmoon tun kophaa gadhiisuunis hin ta'u maaliif ilmoon imaan akkuma beektanitti isinuu ganaa daa'imaa ijoolleedha ijoollee harkattee ifiifu daa'ima saniifu isii kophaa gadhiisuun nun ta'ini wajjima deemu jirra har'aan tanillee otuma wajji deemu jirru kalee akkasumatti wajji deemu jirra garuu har'aan tana nu harka laaffattee xixiqqoo dawwaqtee mana hakimaa geessinee isillee kaameeraan hojii seenuu dadhabde maaliif xiqqoo dawwaqtee maaliif ni beektanii haadha ilmootu ni yaada ilmootti jira ammas hedduu ni addii maal jetti tana keessatti qoonnoo harka dawwaqteetuma karaa deemu jirru mana hakimaa geessinee xiqqoo muqaddee maal goneef ciisu jirti saniif daawwattoota kiyyaa viidiyoo fatiyaa bahar maaliif dhimma imaanirra ustanii isin bira jirti akkamitti ustanii warra jettan eenusne numa jirra yaadaa fi qaamaaf qalbiinu wajji jirra garuu viidiyoo maruu nurraa maqanii malee kanoo har'aan tanas akkuma beekamu faraan xiqqoo waa takkan ibsaa jeeti wajji viidiyoo seenne jarri biraallee aluma hafanii jiran nuti laaqana maal goonee tigeessina jennee ol deebinee karamana maaliif namni kun waa hedduu fedha karaarra deemee nama kana eegu jira barbaadu jira saniif waa hedduu tajaajila fedhanii nuti mana deebineeti waa geessinaaf jennee anaaf faraanii mana dhufne tanaa kana jidduu akka xiqqoo qalbiin isii wayyooytu waa takka isin himnaa jenneeti mi'a addaa ibseef. نجرّادا مالي ليوتنا سوّني نتورسيسه مالي إسم كأنه إنجل تديتي جوجتي وان رد براجر تام جوجتي نو إبسا نرد ولا تاني إنه تتناهم ده هندك أبني ورطان خيسان سيتاني رقم إيماني ناخني رقم خيساني سنجي جبيستن غلطوما يجتك غلطوما نوتي مالي ليوتنا بيزي قدور جرّا شبخارة اللي بها نجرّو يعني أكا قدراني زنتي تسقبويني تاو تنجرّو مالي على بلو جرّا الكن سدين موافران جرّو خنا على بلا جرّا على بلاني مالف وبيجا كنا كيسس نبيكني حالا في عمل بيتنا نبيكني جولين فراني سجولي صاحبوتا سا عربة وجي جاربنيتي غربا كنا كجبا يجرّا ريدي ولا شنكورينا garuu rakkoon reediinis manarraa baafateeti jaartii ilmaan isaa fudhatee bakkee kutee dhabne akka takka namni tokko akka nuyi himutti fanduqas ni jiran nume ja'an hoteela kireeffatanii hoteela galuu jiran ja'an hoteela kana gaa hoteelli takka lamaa miti magaalaa kana keessa hedduudha ijoolleen laalu jirti garuu ni qabamanii inshaallah ni qabamanii abdii qabna haadhoo kattu malee ni bahan
Okkatanii eessatti hafani. Bakka baranii seenanuu. Ijoolleen hedduu ijaaramtee eeguu jirti. Wallaa ijoolleen jazaa rabbii haa kafaluu fi akka faraan fa'aa ijoolleen hedduudha. Haa galatoomanii namni fi yeroo akkanaa kana nam cinaa dhaabbachuunis bareedduudha. Hedduu dhaabbachuu jiranii maaliif ilmoodha lubbuudha waan kun meeshaan taane saniifuu inshaallah bizinillah warri dhokate ni baatan ni gartaaree dillee viidiyoo kana harkuuf taane nuti arra boruun jennu garuu bakkee jirtanillee ni baatanii namni namaa himuu waan namaa himuun dhabamu. Biran duratti an isin bahu keessanuu heegaan an ala jiruun dhagee alumatti wal agarree sanumoo osoo isin biran dhufin bilbileetiin ture reedii fi uummata saahiba isaa kanarratti fi xiyyaa tokkoon kaniin qabee jira kan raqama reedii naa kanne xiyyaan sanis yeroo san saahibumata reedii faadha. Aywa qabeetiin yeroo san raqama reedii deengadda guyyaa sadii akka dura osoo baanee ilmoo barbaadu ta'in duratti baanee qabeetiin isaa raqama reediitiif hunda lollolleen isa sodaachisne irraa fuune nuukan nuti deetaraa dura afaan tolaatti dubbanne ani beeku ji'a harkaa ta'u godhe achi booda lollolleeniiti irraa fuune yeroo san keessatti nuukanne isa san qabne nutuma jabeessee wanni jee halkan leelii jira baafate inninis nuti quban qabne uummata rafu jiru ka'ee uummata keessaa baafate inninis bakka inni jiru quba hin qabnu ammaan tana ammoo baafatus bakka fedhe seenus nuti nama isa jalaa hafuu miti mus isa reedii fi warroottan saahibban isaa warroottan waan ilmoo himaan irraa fuudhee nuti tokko kaninaan yaani jalaa dhaabbannu hin jiru isinis hedduu takka galatooma wallaahi maali nuti daawwattoonni uummanni nu baarfaanoo yaman kana keessa isinumaa jiraayii jedhanii nu gaafatanii nutis deebii yeroo sanitti ammaali waaniin ka anis akkuma isaaniiti isin agarree ammoo dheenqaaraa irratti isin agarree san wallaahi hedduu takkaan gammadee hedduu takka galatoomaa. Maal ta'e faraan nutis mashquula jirra quba qabda. Ammas dubbiin magaalaa tanaan dubbii hedduu deemu jira. Gama tokkoon dubbii kaanis itti jirra. Ammas ta'imaanii taanis ittuma jirti garuu fardiin lubbuu namaati. Maaliif ilmoo makluuqa daa'ima nama guddaa hin taane silaa guddaa taate ni obsitii waa hunda garuu daa'ima saniif jecha garuu ammas harka diinatti hin buune harkuma abbaati. Haa ta'u malee abbaa ta'us abbaan kun kalee eessa jira. Arraan tana isaa dhufee ilmoo sana fudhachuu danda'e. Abbaan akka haadhaan ta'u intalli tolti rakkattee waa meeqatti agartee fuula namaatti dhaabbattee ilmoo tana guddifachuu jirti. Arraan tana gizee dhufee lafaa ka'ee ilmoo fudhattee gizee dho'isu maal jechuu kana hunda maaliif roorroodhaatu nama akkatti beekutti roorrootti yoo jira imaanii nama hin qabdu jeenii beeka garuu arraa akka nama qabdu haa arku isinillee akkuma itti jirtan kana fuufaa iftubatti hin deebiina. Anga isa harka qabdanii harka mootummaatti kannatanii abadan dhaabbatanii ni beeka isin gargaaru akkasii hordoftoota fi daawwattoota keenya ni jirra imaanillee du'aa godhaaf xiqqoo ni talasa maaliif yaada garuu yaada heddummaatellee akkana nama godha ilmoo dhabdee inshaallah ilmoosillee harka ni deebiti jennee abdii qabna waa hundaafuu kunoo ijoollee tanillee haa galatoomtu. Ammoo fatiyyaa uummata kanneen kana tana duraas lubbu isi albani video marani lubbu isi ya eegatu mareera nuti ni ajjesa ayo ammo mali isaan kun nama dhalaati wannin nama dhalaatitti harakaatu godhu yookiin nama dhalaatitti rorrisuun kun hedduu takka yaani mali nama sammuu nama dhalaa waadhaa dhaalatu dhiirummaa simiti dhiiraati no dhiirti akka keeti guutuudha ni jirraaf maalatti dhufu alaabaan rabbi imaanii dhiisaa kunoo warra imaanii barbaada qabdan koottaa namni akka keessan ni jira dhiirti dhiiruma wajji wal fakkaatti dhalaa wajji walitti toltu saniifu warra dhalaa hin geenyeefi warra akkana godhatu reedii faadha reediin fi dhooyfatteeti namni dhiirti dhooyfatteeti waan haasoitu as baateeti dhimma qabdu nama gaafatti. Ammoo uffatee dhalma dhagee. Alamma bakka tana keessa siyooniin keessa hojii uummata kana akka malee godhee akka Oromoon takka narra ilaalle maaliif ni beektaa? Manni kun maali hedduu takka anaa miti. Bahar ana bira kutanii Oromoo hunda tuffachuu eegala maaliif tuffii nu qaban keessa harakaata yaani nu bira dabraniiti imaanitti dabru jiran tanaafu an isaan kana yooniin akka malee godhe akka narra ilaalle amma ni beekta akka malee sanatu dhiyaatin isaan ni beekna namni waa dhoofate waa haasoo kun ififuu sodaata namni jeenni bakka takka taa'eeti waa lallabaan oolu as bahee dhimma qabu nama gaafata
garuu bakka isaan otoo hin gahin isaanuu ni beeknaa wal beeknaa nama gara wal beeknaa irra dhiirummaa miti daa'ima fudhanii dhokataniiti waa haasa'uun dhiirummaa miti. Maallaqa gaafatanii maallaqa kayyuu inni na keessa na bilbilee sagalee faana qaqqabee ilmoo teessan yoo feetanii. Ilmoon ta'e isaaniitu silaa beeke qabamummaa isaati malee ilmoon adeera taaf na fakkaata inni nu bara. Fira shonkorinaati jaanii meereedin sanu. Firummaa namaa maali ni beektamu. Jechuun silaa beekee milcoon tunu adeera taafin garuu wallaalummaa isaati. Irra ilmoo isaanii maallaqaan hin gurguratu. Garuu gurgurachuu yoo fedhes isaaf beeka. Maallaqaan gabaadha laala nuti amma na dhagee karaa kanatti ilmoo tana finnaan maallaqa hangafa dhahee rakkoo hin qabu wal cinaa dhaabbannee na kan hinaaffi. Osoo ammaasonni hin taane. Maallaqa guddaa naa keessa malee ilmoo tanaa isinuu shunkarinaa jala fuudheetu hin dhabamanii harakaata addaa oofaa ilmoo tana abbaa jala fuudheetu arabatti gurguradhaa jeeti haasawa akkanaa hin taane natti seenee waan hin taane natti nyaanjejja. Haasawa jira. Garuu akka kun yoo bareedaa taate isallee hin baastu ni garraa nutis inshaallah. Ilmoon imaan immoo akka deebbitu abdiin qabanii dibbatti maaliif ilmoo makluuqa qabanii hanga yoomii teessisanii ni qabamanii inshaallah rabbiin nu gargaara akkasiti. Amma inshaallah nuti sammaan tana hanga ilmoo tana as baasnu mataa hirra dhaabee hangaan ilmoo tana as baasnu takkatti hafuurri tokko kan hafuura nuti qalbii takkaan ta'ee hafuura baafataa hin jiru. Inshaallah rakkoo Oromoo Yaman keessa jirtu tanarra gahaa jirtu. Inshaallah obboleessi keenyas aarifee osoo inni irraanfanne bakka tana keessatti innis rakkoo keessa jira hidhaa mana hidhaa keessa jira. Isas irraanfannee turre innis inshaallah ni baasna. Yoo ammoo waan tanaan asumaan dhaamsa dhaama ayyaan wajjin walaa garuutti hin jirru yoo isaan wajjin rakkinni bakka qismii san keessatti qunnamee wanni ta'e akkanatti ibsituu yaada isii uummata qismii san biraas dhaqee nama niin beekachi keessaa qismiilee sanaa keessa jirtu namoota dilaan beeka yoo achi keessatti rakkoo itti fidan yookiin wanni ta'an bakka inni jiru natti himtanii kallattiin itti dhaqee akkaanin gargaaru inshaallah osoo yaani Oromoo hundi cinaa dhaabbachuun bakka tana bareedaadha. Dhugaadha namni nama dura waa beekutu nama wanti godhaa gargaara amma Farahan keessatti waa hunda beeka afaan sirrii beeka ammas akka ijoollee as keessa dhalatteetti nama adda addaa ni beeka Araboota nurra isaa wayyaa saniifuu anillee bakka inni dabaniin beeka ni dayina inshaallah chittillee ni dayina garuu rakkoo adda addaatti. Magaalaa tana keessa oofamu jira roorroo jaarsaaf jaartii jidduu roorroo hedduu jira garuu waan akkanaa kun ni fokkatan ni giyaa dhaabbadhaan isin jaa dhaamsa tana keessattis warra akka duniyaa faa hedduu jira silatti akka lama jennu rakkoo adda addaa jira garuu kalaaf ni giyaa haa dhaabbannu hin jaa. Wanni akkanaatiin inshaallah nurraa haftu. Inshaallah nuti sama haraan farditi. Karuma farditi maaliif ilmoon daa'imaatu fardidha jenneeti. Karaa kana goruu jira inshaallah kana xumurree taanittis ni kunna rabbi jee. Inshaallah isin du'aamuun godhaa du'aamaan cina dhaabbadhaa ilmaan Oromoo yaani nuti du'aamatee san feena maallaqaas yoo inni adeerri turuu inni obboleessu koriinaati. Yoo adeerri isiitillee maallaqa yoo fedhe nuti karaa maallaqaatti inshaallah wal cinaa jirra wal cinaa dhaabbanna maallaqaas hanga isaan fedhan kanninee fi ilmoo teenya irraa furanna inshaallah rabbi wajjin isin du'aamuun godhaa nu cinaa dhaabbadhaa jajjabeessan isin jaa. Akkasuma akkuma Faraanjeetti du'aa'imaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jaa inshaallah waan adda addaas waan irra geenye isiniif ibsinaas baane. Namu Faraan isaaniis as baane namu mijaa'ee fi as bahee waan isinii ibsa viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.